Hello guys, kami to daw to channel Aku English Oromic akkam nega YouTube bagi jiraatan guyyaa dha barumsa spokeenitiin Monday wali deemne jira guyyaa dha barumsa spokeeni kenna keetti kan barannu akkuma torban dabre ifama akkuma torban dabre jalqabne jechuudha waa'ee classroom English jechuudha. As dura waa'ee classroom English waa baay'ee barannee jira akkaataa Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you doing, man? How's the life, man? What's new? What's cracking? What's up, man? You okay? I hope so. How did you pass your day, guys? How did you pass your Sunday? Today is Monday, right? So, in today's class, we're going to learn what? It is a spoken class. Don't forget, guys, try to keep in mind every single Monday we have a spoken class. It's a communication class. It is a conversation class. In this class, we're going to learn what? It is about some phrases that are mostly used in our daily activities, guys. In our today class means today we're going to learn about what? Classroom English 4. Last week, just we are learning about what? We are learning about classroom English from 1 to 3, right? Again, we are ongoing. We are learning again about this topic, right? So in our today class, we might learn about 7 or 8 expressions which is very useful in your classroom English. Whenever you want to make any conversation or communication in your classmates, students, with your classmates, students, you might be used or you might be what? Support your helpful for you. So guys, please try to use this expression. Hello guys, kami to daw to channel Aku English Oromic akkam nega YouTube bagi jiraatan guyyaa dha barumsa spokeenitiin Monday wali deemne jira guyyaa dha barumsa spokeeni kenna keetti kan barannu akkuma torban dabre ifama akkuma torban dabre jalqabne jechuudha waa'ee classroom English jechuudha. As dura waa'ee classroom English waa baay'ee barannee jira akkaataa teessootti gaafatan akkaataa kophee itti namarraa fudhatan akkaataa waan namarraa liqeeffatan akkaataa itti kophee namaa kennite yookaan immoo biyyee namaa kennite yookaan immoo kophee namaa kennite deebitee itti fudhatu barannee jechuudha. Barumsa dhaaqni keessatti immoo waan garaagaraa barannaa hanga xumuraatti wajjin turaan affeeraa kiyyaa chaanala kiyya subscribe like share akka naa gootan amaanaadha yeroo hundayyuu gaaffii kiyya kabiraatti bitachuu kanuma jechuudha. All right, now let's move to our today class without further ado. Let's get started. The first one says, the exam has postponed. The exam has what? The exam has postponed. What does it mean, guys, when you say that the exam has postponed mean? The exam has postponed means, you know, guys, when the date of the exam is transferred or changed to the previous time into the other day, we can say the exam has postponed. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin baay'ee ibsuun danda'ama. Walumaa galatti afaan Oromoon baay'ee isin ibsuudhaaf hiika baay'ee waliin barbaadamu jechuudha. Hima salphaa waan ta'eef Ingiliffa naachuraala uumamaa waan ta'eef hiika baay'ee hin gaafatu. Haa ta'u, the exam has postponed jechuun afaan Ingiliffaatiin qormaan dura qabamee ture guyyaan isaa yoo jijjiirame guyyaan yoo change ta'e jechuudha. Guyyaa sana guyyaa biratti yoo dabre we can say afaan Ingiliffaatiin qormaan dabreen. Qormaan dabre jechuudha baata afaan Ingiliffaatiin maal ta'an the exam has postponed jechuudha. Postpone means is transfer, that means. Or it is changed to the next or the other state, that means. Alright guys? So we can say the exam has what? Postponed. Not only exam. Qormaata qofa miti guys. Qormaata qofa miti. Sagantaa wayii eebbi wayii fakkeenyaaf eebbi keenya dabree jira. Cidhi keenya dabree jira. Wanni fedhu yaa ta'uti dabree jechuun barbaanne maanna we can say postpone jechuudha. Fakkeenyaaf my wedding is postponed. My program is postponed. Alright? My just party is postponed. Our graduation is postponed. Alright, the exam has postponed. That means it is rescheduled. Rescheduled. Okay, the next one is the exam is cancelled. If the exam is ignored or avoided or demolished or declined, alright, from guyyaa yeroo qormaanni hafe jechuudha walumaa galatti jechuudha. Qormaanni tokko yoo hafe sagantaa wayii yoo hafe qophii wayii yoo xaragamee hafe sagantaas yoo jijjiiramee dhiifame maannaan the exam is cancelled naan
Qormaata qofaa miti. Our graduation is cancelled jechuudha. Qormaan eebbi keenya hafee jira jechuudha. Yookaan immoo you can say the COC is cancelled jechuudha. COC hafee jira jechuudha. Wanni tokko sagantaa wayii yoo hafe hafee jechuudha baat maata you can say cancelled jechuudha. Kanaaf the exam is cancelled or you can say the graduation is cancelled or you can say my birthday is cancelled or you can say our mid exam is what cancelled. Waa baay'eetu dhiifamaa jechuudha. So sagantaan kana kunin yoo xaxaragame we can say cancel natural. All right, the next one is our graduation is coming up. Our graduation is what? Our graduation is coming up. Or you can say my graduation is coming up. Qophiin kee eebbi kee yoo sitti kalaa jiraate. If your program, your graduation is just coming up to you or close to you, we can say if it is just about 3 or 4 days left for your program, for your anniversary, for your birthday, for your wedding, you can say my graduation is what? Coming up. What is coming up? Coming up, if I'm Ingiliffaa normal, we can say approaching. Approaching. Afaan idioms, we can say my graduation or our graduation what? It is around the corner. Around the corner. Haala kan ibsu jechuudha. Bakka coming up kan fayyadamu jechuudha. Approaching. We can say our graduation is what? Approaching. Eebbi keenya kalaa jira. Our graduation is what? It's around the corner. Eebbi keenya kalaa jira jechuudha. Sargiin kee kalaa jira jechuudha baadoo. We can say my wedding is what? Is approaching or round the corner. Or you can say coming up jechuudha. Birthday kee guyyaa dhaloota kee kabajuun kalaa jira jechuudha. You can say my birthday is what? Is coming up or approaching or round the corner. Isaan kanneen fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Walumaa galatti sagantaa wayii yookaan immoo qophii wayii yoo sitti kalaa jiraate yoo sitti deemaa jiraate guyyaan isaa yoo sibira gahaa yoo dhufe approaching, coming up or round the corner afaan deemsi jechuudha. Okay. The next one is your handwriting is illegible. Your handwriting is what? Is illegible. If someone's handwriting is not clear, not visible, man, you can say your handwriting is what? It's illegible. Barreeffamni namni tokko barreeffamni harkaa barreeffamni isaa yoo siif dubbatu dide barreeffamni keenyaaf hin dubbatu jechuu barbaade afaan Ingiliffaatiin maataan your handwriting what? It is illegible jechuudha. Barreeffamni kee namaa dubbatu jechuudha. Barreeffamni kee namaa hin dubbifamu jechuudha. Your handwriting is what? It's illegible. The next one is the opposite of this one. The reverse of illegible is what? It's illegible. Yoo barreeffamni namni tokko ammoo mul'ate yoo. Yo, if it is clear, yo clear teo. That means if someone's handwriting is very clear, it's very easy to understand. We can say his handwriting is legible, or my handwriting is legible, or my classmate handwriting is what? Is legible. Legible chumachura. We can say readable. We can say what? Readable. Nimulata. You can money for my children. The next one is give me 5. Give me 5. That means please say hi to me. That means or say hello to me. Please just shake my hands. Afaan Ingiliffaa tina dubbis. Salama naan jedhe churbaadu. You can say what? Give me 5. Please say cameraman. Give me 5. Hi. Say hi. What's up? How you doing? You okay? All right. So nice to hear that. All right. So you can say what? Give me 5. Salama naan jedhe. Salama naan jedhe biran tarini. Give me 5. You can say. Give me 5. The next one is, could I get pass, please? Could I get pass, please? What does it mean, guys, when you say that, could I get pass, please? Let's say you are in the class or just you are in public, but the place you going to or that public or in classroom is what? It is full of people. There is no ways. Unfortunately, you want to go back in the class, right? Then there is no ways in the way. There's no ways. There is just the way is what is closing by students. Then to go there, to pass them, how do you ask them to open the way? How do you ask them? Akami gavata karana bana teme. Karana jara gora tekme bas. Karaka na bas ate afaan Ingiliffaa tekme te gavata. You can ask them by saying, please, could I get pass, please? Could I get what? Pass, please. You at azrate isaan achira nan bakka san deemor baade. Yo karaan kun yo cufame. If this way is blocking, it's closed by noun things, okay? By peoples maybe.
or by something else, you can say please could I get pass please. Rotu tokko konkolaataa kan tele fayyadamuu dandeenya. Warroota konkolaataa yookaan baajii fayyadamuu dandeenya. Akkamitti fakkeenya baajii tokko yoo karaa cufte, you can say please could I get pass please. Na dabarsuu dandeetta jechuudha. Walumaa galatti afaan Ingiliffaatiin na dabarsuu dandeetta jechuudha. Baadumata could I get pass please? Could I get pass please? Fayyadamuu dandeetta jechuudha. Na dabarsuu dandeetta. Could I get pass please? The next one is you are blocking the way. Ati karaa cufaarta. Walumaa kalaa jechuudha. You are blocking the way please. Hey bro, what you doing here? What you doing? Just you're blocking the way. Get out of the way. Karaa cufaarta bro. Please, karaa cufaarta. You are blocking the way. Get out of the way. You guys, get out of the way. Karaa gore. Hey, get out of the way, man. Karaa kai. I say get out of the way. Karaa kai jechuudha. You see, please, could I get past, please? You are sitting on the way. Please get out of the way. You are blocking the way. Get out of the way jechuudha. Kanaaf get out of the way jechuun karaa gore jechuudha. Ni jula gore. Karaa kidduu laatu get out of the way jechuudha. Karaa gore get out of the way. Hey bro, what you doing? Just you are blocking the way. Karaa cufaartaa bar get out of the way te haala kanaan fayyadamuu dandeetta. Yookaan immoo politely maattee gaafachuu dandeetta suuta please. Could I get past please? Hey bro, na dabarsuu dandeetta please. Could I get past please? Could I get past please? Could I get past please? Yeah, of course. Why not? Just you can go. Jechuudha. Kanaaf barumsi kee hadhaaf isinii qopheesse expressioniin sagal yookaan immoo 8 hadhaaf isinii qopheesse kana fakkaata. Itti fayyadamaa kana bichaa miti baay'ee jira expressioniin keessa barbaachisaa fi kan yeroo baay'ee namoonni jechuun itti ulfaatu fi itti barbaadaa turan yookaan immoo expressionii akkanaa kan barbaadaa turan isiniif barsee isiniif qopheesse guyyaadha. Yeroo taanu kilaasii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaaf naa tura naaf jiraadha. Chaanalii kiyya ammaa walitti deebi'aa laala. Barumsa ani isin barsaa ture hunda deebi'aa duubatti deebi'aa laala. Barumsi hunduun jira, teensii 12 jira, active passive jira, conditional jira, direct report jira, relative clause jira, wanni hin jiru. Kanaaf barumsa hundayyuu YouTube kiyya irraa ni argattanii irraa baradhaa irraa fayyadamaa jechuudha. Ammaaf nagaatti. Love you all. Bye.